Waldaan kiristaanaa waa'ee uffannaa kana irratti sabata hojii tamsaa jechuudha. sun akkamittiin akka uffatu qaban. Gaafa uffannaa keessarreeffatu iltaa haramnaa ture. Qaama isaanii agarsiisaa faarfattoonnis ta'e iddoo aarsaa. Ijaan tokko hin faarfatu gurmuma kwaaree faarfata. Achi keessaa kan si dhufu keessaa haatiri bakka baay'ee yookiin tajaajiltoota irraa jibba qabaadhe otoo hin ta'in qullaan kaasee qullaa irraa dogongora ka'een sitti barbaade. Damsani dabarsa, damsani dabarsa, gurra daga utilapsa. Tati kan jaallattan sabni waaqayyoo hundi keessan biyya labbee keessanii toora karaa sooshaal miidiyaa karaa adda addaa kan nu daawwattaa jirtan hunduma keessanii nagaan gooftaa Yesuus Kiristoos bakka haala jirtan keessatti isiniif baay'atu. Qalma baga nagaan ergaa waliin hojjennee kaastii keenya turreerra waaqayyo gargaaree ammoo yeroo laatee akka dubbii sagalee waaqayyoo walii wajjin hojjennu waaqayyo gargaaree ganni guddaa ta'u. Akkuma beekamu torbee darbe waa'ee dargaggummaa fi ammayyummaa irratti barumsa gabaabaa barsiistee kutaa lammaffaansaa har'a kunuutti fufna. Torbee darbe keessa daawwattoota keenya yaadachiisuuf qabxiiwwan 4 kaastee barsiistee turte. Inni tokkoffaa ati kaastee wanti hundinuu dhawwan qabu kan jedhu kaastee turte. Macaafa qulqulluu keenya keessaa Qorontos boqonnaa 6:15 irraa waaqayyo dargaggoota abboommii ilaale kan jedhu kaastee dubbattee jirta. Macaafa qulqulluu keenya keessaa Qorontos irraa boqonnaa 7:25 kaastee ibsitee jirta. Inni sadaffaati dubbatte immoo waaqayyo irraa galagaluun ni baay'ata bara dhumaa kana yookiin bara ammayyummaa kana keessa jettee kaastee jirta. Afuraffaa fi inni kutaa isa dhufutti walii wajjin hojjennullee waa'ee gaa'ela hiikuun hin baay'ata bara ammayyummaa kana jettee waan baay'ee kaastee waan addunyaa kana irratti gaa'elaan ta'aa jiru sirriitti ibsitee jirta. Yoo waaqayyo gargaare torbee dhufu waa'ee kana irratti bal'inaan himeen dubbanna. Daawwattoota keenya waan gabaabaa akka irraa hubattan abdii guddaa qabna. Amma gaa bara kana kan baay'ee waldaa kiristaanaas amantootas rakkisaa jiru. Haala uffannaa kiristaanaa jiru irratti walii wajjin banna. Bara kana wanta ammayyaa fakkaatee waldaa kiristaanaa miidhaa jiru waan baay'eedha. Waan baay'eetu waldaa kiristaanaa miidhaa, waan baay'eetu amantoota kana miidhaa jira. Inni miidhu keessaa inni tokko immoo uffannaadha. Uffannaa kiristaanaati jedhamu kan. Uffannaa ammayyummaatu waldaa kiristaanaa keessa galaa jira. Karaa dubartootaas, karaa dhiiraas, karaa durbaas, karaa dargaggoota karaa adda addaa dhufaa jira. Haala uffannaa kiristaanaa kana irratti uffannaan kiristaanaa maal fakkaachuu qaba? Wangeelloo waa'ee uffannaa kiristaanaa kana maal jedha? Mee wanta kana irratti daawwattoota keenyaaf gabaabsii nuusi. Okay. Galatoomii guddaan sin jedha. Uffannaan kiristaanaa eenyummaa isaa kan ibsu ta'uu irra jiraata. Baay'ee guddaa si eebbisu. Uffannaan kiristaanni uffatu eenyummaa isaa kan ibsu. Garuu bara ammayyummaa kana keessa ammayyaa'eera namni jedhe teekinooloojiin wantoota garaagaraatiin beekumsaan biyyi lafaa kun guddataa jira. Akkuma kana immoo kanarra bal'inaan guddachuu danda'a biyyi lafaa kun teekinooloojii wanti garaagaraa ammayyaa adeemuu danda'a. Sababii ammayyaa adeemuuf namni gara ammayyummaa sanatti hirkatee raawwateetu uffannaa kiristaanummaa eenyummaa isaa hin ibsine dubara ta'es dhiira ta'es kan fuudhes kan hin fuunes kan heerumtes kan hin heerumnes yeroo inni itti kana ammayyaa'eera jedhee hafuuraan fayyinu jedhee yeroo inni waldaa kiristaanaa kana keessatti uffannaa eenyummaa isaa kiristaanummaa isaa hin ibsine yeroo inni tuffatee waldaa keessa deddeebi'u jira. Baay'ee gaarii. Wangeelli wanta jedhu qaba. Fakkeenya boqonnaa torba lakkoofsa kun yommus dubartiin tokko hattummaadhaan uffata halalummaa uffattee gadi isatti baatee jedha. Lakkoofsa kun isin dhaggeeffattoonni keenya garuu amma 27 illee dubbachuu hin danda'u. Ilaa ammaa as keessatti sagalee waaqayyoodhaa wanti inni jedhu maaloo sitti fakkaate. Uffannaan kan kiristaanaa fi uffannaan warri biyya lafaa uffatan tokko miti. Tokko miti adda bahee jira. Sila kaaseera. Uffannaan kiristaanaa eenyummaa isaa kan ibsu ta'uu qaba. As keessatti mannaa guutummaa isaa kana kan dubbifana ta'e isheen sagalee gadiin qabattu mata jabeettiidha isheen asiifachiin labdi malee mana isheetti hin argamtu takka karaa irra takka immoo walgahii karaa keessa takkas golee karaa keessa dhaabattee hin eeggatti. Kun uffannaan jireenya yookaan immoo qaama namaa kan mul'isu dhiiras ta'e dubaras ta'e uffannaan qaama isaa mul'isu kun uffannaa halalummaa jedhama. Halalummaa jedhama. Kun hattummaa uffannaan halalummaa kun uffannaa hattummaadhaan jedha. Hattummaadhaan uffata halalummaa uffattee gadi isattiin baate jedha. Amma kun maal jechuudha? Akka walumaa galatti sagalee waaqayyoodhaa
uffannaan kan kun waa'ee kan kiristaanaa kan hin ibsine uffannaa waa'ee kiristaanaa hin ibsine kan kiristaanaa miti jechuudha barbaadee taasifamu. Amma kutaa kana keessa amma iddoo torbaatti gaafa dubbifnu jechuudha kutaa kana keessaa sirriitti bal'inaan lafa nuukaa sagalee waaqayyoodha. Kanaaf uffannaan kiristaanaa maal ta'uu qabata jedhuufi waa'ee isaa kan ibsu fakkeenyaaf dhiira yoo ta'e ullaan isaa kan hin mul'anne dubara yoo taate ullaan isaa kan hin mul'anne qaamni amma gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa addaan dhufee waan hin uume jannata iddoo sana keessa kaa'e gaafa achi keessa kaa'ee jechuudha yeroo sanatti gooftaa Yesuus Kiristoos kaarraa nyaadhaa kaatti isaan nyaatanaa jedheera ture namni yeroo sanatti yeroo achi keessa ture ganna sana keessa yeroo ture sana keessatti akkasumatti inni hin uffatu ture garuu gaafa dhaqee cubbutti qulqullaa ta'e argama gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa adeemaa gara isaanii dhufu qulqullaa ta'aniitu baqatan achumaan gooftaa Yesuus Kiristoos uffannaa itti uffise gogaa irraa hojjetee uffannaa hojjisiisee itti uffise isaanii Kiristoos isin baqatan walii isaanii iyyuu baqatan jechuudha. Amma kana jechuun maanni gooftaan Yesuus Kiristoos illee nurraa hin barbaadu. Qulla deemu gooftaa Yesuus Kiristoos nurraa hin barbaadu. Uffata qaamni keenya mul'achuu gooftaa Yesuus Kiristoos illee nurraa hin barbaadu. Laannumti sila iyyuu guutummaan keessaniitiin wanta Kiristoos ittiin galateeffamu hojjedhaa jedhe sun iyyuu kana hojii illee wal qabata. Amma Kiristoos kan inni nurraa barbaadu maanni jireenyi keenya kun guutummaan foon keenyatti kan uffannu karaa hundumaan kan Kiristoosin gammachiisu ta'uu irra jiraata uffannaan kiristaanaa kun. Kanaaf yeroo ammaa kana Kiristoos qullaa isaanii dhoksifnidhe namni immoo ammayyaa'eera jedhe yeroo inni itti qullaa isaa mul'isaa jiru. Kanaaf wangeelli keenya maal jedha walumaa galatti gooftaa Yesuus Kiristoos sagaleen gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin dhorkamu. Hin jaallatu gooftaa Yesuus. Kanaaf uffannaan kiristaanaa maal ta'uu qabaa? Jireenya isaa kan ibsu ta'uu qabaa? Qullaa isaa kan dhoksu ta'uu qaba. Ta'uu qaba. Garuu bara ammayyaa'ee kana keessa teekinooloojiin baay'ate kana keessattuu waldaa kiristaanaa keessa kun galee namoonni horduu kana keessa jiran illee maal jedha sagalee waaqayyoodhaan namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessa isa waaqarraa ulfina akka kennanitti humna keessa akka itti fufuun jedhu hojiin keenya uffannaan keenya hundumtuu ilaalee namoonni horduu kana keessa jiran kunillee warri waldaa keessa jiran kunillee akka nutti hin gufanne akka inni Kiristoosin galateeffatu ta'uu irra jiraata kan jedhu sagalee waaqayyoodhaa walumaa galatti gabaasee kan dubbachuu barbaadu uffannaan keenya waa'ee Kiristoosiin kan ibsu waa'ee kiristaanummaa isaati kan ibsu ta'uu qaba jechuudha. Itti dabalataan ati immoo maal jetta kanarratti? Yaadanii kaasuu qabu hunda isaayyuu kaasseetta waaqa guddaa isaa eebbisu sirriitti macaanii fakkeenyaa ni ibsee jira. Uffata maali akka uffachuu qabnu kiristaanni maal uffachuu akka qabu sirriitti ibsitta. Itti dabalataanis macaafa keenya keessa Ximotewos isa duraa boqonnaa lama lakkoofsa 8 qophaattis nu kaa'ee jira waa'ee uffannaa kana. Uffannaan kiristaanaa maal uffachuu akka qabu, durbi maal uffachuu akka qabdu, dhiirris maal uffachuu akka qabdu. Bara kana keessa garuu durbas yoo ilaalle, dhiiras yoo ilaalle uffannaan isaanii kan kiristaana ibsu miti. Maaliif yoo naan jettee inni dhiiraa kan inni uffatu waan biraadha, dubartiin kan uffattu waan biraadha. Dhiirri dubartaa jira. Dubartiin dhiira taate jirti, dhiirri jira, dubartiin jira waldaa kiristaanaa keessa. Waan qorinsa uumnedha kun. Maal akkamtii yoo naan jettee dhiirri durba fakkaatu kan siin jedhu barbaadu dhiirri bara kanaa qabattoo isaa kana gadi buusee paantii isaa biraandii isaa dubbisna waldaa kiristaanaa keessa. Isa biyya lafaa keessa jiru biraandii inni bitatee dhufe paantii isaa gaafa dubbisnu dubartaa'ee jechuudha. Maal nutti agarsiisaa jira? Akkuma dubartoota qaama isaanii nutti agarsiisu inni kun qaamuma dubartoonni nutti agarsiisuuf jedhuudhaan nutti agarsiisan dhiira. Dubartoonni immoo dhiira yeroo ta'anis hin argamu waldaa kiristaanaa keessatti. Akkamtii yoo jettee ilaalte kan immoo deemsa isaanii ilaali. Akka dhiiraatti deemuu barbaadu. Qaama isaanii kana qaama hormaata isaanii kana akka chestii godhachuun barbaadu. Inni biraa immoo maal argina yoo jettee as keessatti dhiirri uffanni uffatu bara kana uffata fokkisaa waldaa kiristaanaa keessatti. Taayitii kan fakkaatu uffata waarsaatti yeroo inni boonna arginu. Kun irraa ta'uun qaba. Dhiirri uffannaa qaama isaa agarsiisu maaf uffatee ba'a? Ilaa waldaan kiristaanaa kanarratti hojii hojjechuu qabdi. Dubartiin yookiin durbiin iddoo aarsaatti yeroo baatu. Bara kana yoo argite harmi isheen argamu. Harmi dubartii immoo tasuma argamuu hin qabu jedhama macaafa qulqulluu. Harma dubartii tokko an arguu hin qabu. Yookiin as arguu hin qabu yookiin fayyuun arguu hin qabu. Kan arguu qabu eenyudha? Abbaa manaa isheedha jedha. Kan immoo yoo ilaalle maal gara Jaappaan irraa fudhatan.
Jaappaan yoo ilaalle maaliif wayyaa sana uffatan argite yoo ta'e Kooriyaa Jaappaan kun jiinsii gaggabaabaa uffatu. Jiinsii gaggabaabaa sana fidanii utuu safuu qaba sabni keenya. Utuma wangeela kana yoo dhiisne safuu qabna sabuu uffata qabna akkuma Oromootti yoo ilaalle miti dha. Abbaan kee yeroo si guddise ati yeroo qabattoo gadi buustee guddeessu sidhaa yookiin sitti dheekkamu qabattoo jabeessi uffadhu siin jedha miti dha. Safuudha kun aadaan yoo ilaalle safuudha waan ta'eef qabattoo ati sirriitti uffachuu qabda. Ati qabattoo gadi buustee maaliif jaa maaf akkas goota maaf akkas taata siin jedhanii sitti dheekkamu maaf aadaa qabna safuu qabna waan ta'eef. Safuu saba keenyaas eeguu qaba. Safuu saba keenyaa eenyuyyuu wangeela kana iyyuu eegnee jechuudha. Safuuma qabna aadaa warra dhiyaarraa fudhachuus hin qabnu warra dhiiraa waan isaanii gadi gabaabsanii yookiin sudee gadi buutanii uffatanii fi aadaa isaanii ta'uu qaba. Aadaa warra dhiyaa ta'uu danda'an yaada koo gabaabaatti yeroo ibsadhu jechuudha. Baay'ee galatoomii bal'inaan ati siqsiisaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti biyyi keenya yookaan Itoophiyaan waldaan kiristiyaanaa kan inni ittiin yeroo baay'ee manca'u jechuudha. Wantoota karaa biyya bakkeerraan kan dhufurraa sirrii jette. Maanni kun miliyoonni guddatan yeroo sanatti bakka haala gadhiisii jireenya waaqayyoo hin jaallanne yeroo sanatti jiraatan miti. Achirraa faashinii hundumtu akkaataan uffannaa kun achumarraatti kan uffannaa midhaaru. Namni immoo waan dhaga'uu fi waan arguu miti kan inni miidhamu. Bara kana keessa immoo waanti baay'ata. Kanaaf wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo kan inni mormaa gara fuulduraatti waldaan kiristaanaa kanarratti dammaquu qabdee jedhanii kan dammaquu yaada tokkoon qaba kanarratti biyya lafaa kana keessatti jechuudha yookaan immoo waldaa kiristaanaa keessa ta'u dubaras ta'ee dhiiras maaliif waan kana maaliif uffatu? Sirrii jettee beektaa wanti kuni dubartoonnis yookiin dhiirris uffata akkasii kana maaf uffatu kan jette inni guddaan kan isaan uffatanii fedhii fooniidha. Erga gooftaa Yesuus Kiristoositti amantee immoo fedhii fooniin keenya kun maal keessatti ta'uu qaba? Keessatti du'uu qaba ni qaba. Ati kan Kiristoos malee fedhii biyya lafaa ta'uu qaba. Sagalee Waaqayyoo siin kaawwan ta'e. Inni guddaan isaan kana uffatanii fedhii foonii isaanii jedhu. Fedhii foonii isaanii yeroo siin jedhu warri dubaraa uffatu dhiira kana short cut karaa short cutii qaama isaanii kanatti fayyadamanii dhiira kana ofitti bitachuu barbaadu. Kanaafuu fedhii foonii dhiiraa bitachuuf dubartoonni maal godhu qaama isaanii kanatti fayyadamu yookiin qaama isaanii harma isaanii baruu yookiin sarbaa isaanii kana qullaa godhu. Lammaffaa immoo kan isaan godhanii ammayyummaa fakkaata warra dhiiraatti immoo ammayyummaa fakkaata. Ammayyummaa jechuun amma waan yeroo darbe waa'ee caammaa tokko hojjennee ture waa'ee caammaa 66 ammayyummaa fakkeessanii Afrikaa akka isaan itti qabachuu barbaadan irratti dubbannee ture. Ammayyummaa fakkaatee dhiirri kuni waanuma biyya alaa kana fidee safuun beekuu aadaa saba isaan beekuu ammayyoome kan jedhu fakkeenyaaf yaane gadhee hamara gaarii maccaasaa jedha. Kana immoo yoo ilaallu hiriyaama isaatu mancaasaa hiriyaan isaa aadaa amma hiriyaa koo waan taateef wayyaa gadhee uffattee dhufte taanaan ani hiriyaa koo irraa faaraan ta'uu ammayyaa ta'uu hin qaba akkasaa jedhee hiriyaa koo si ilaaleetan uffata kana eegalaa jechuudha. Uffanni kun dudduuba isaatti maal qabaa? Aadaa saba sanaa fidaa lammaffaa immoo hafuura ta'es qaba. Hafuura jaalataa qabaachuu danda'a fidee dhufaa jechuudha. Kana uffatu fedha foonii yoo jedhan dubartootaa mee duwwaa miti kan dhiiraa mee kaasuu hin dandeenye sirratti. Dhiironni tokko tokko qaama isaanii kana hin agarsiisu naannoo kana chastiisan jedhamu kana hin agarsiisu. Maaf agarsiisu durboonni qaama dhiiraa keessaa kan isaan baay'ee jaallatan kana jedhamee ilaalama. Dhiirri yeroo kana agarsiisu durbi achi jirtu immoo namichi kun gaadha nama cimaadha nama naa borii mana naa geggeessu jedhanii bira dhaquu jechuudha. Kun immoo maal ta'a kun fedha foonii yeroo sanaaf ta'u malee gaa'ela itti fufaa miti jechuu barbaade. Mee wanti dabaltoo jiraatu ittiin naa dabale. Walumaa galatti namni kan inni uffannaa dhiiras ta'ee dubaras ta'ee kan inni uffannaa seeraan alaa yookaan uffannaa gaallamootaa kan jedhu kana sila wangeelli fakkeenya boqonnaa 7 irratti kaase sana waa'ee gaallamootaa hojii walitti qabsiisee kan inni kaase sana faayidaa mataa isaatii barbaachaaf Faayidaa mataa isaa. Fakkeenyaaf akkuma amma kaaftee gaafa dhiirri tokkos yemma ofiisaa shamara tokkotti mul'isee akka yookaan isii argachuu barbaaduudhaa fi akkuma kana seessi immoo akkuma kana isa argachuu barbaaddeeti
ammayyummaa sana wajjin wal qabatu sanuma sana keessadha jechuudha. Kanaafi dhugaadha jette yeroo ammaa kana keessa waldaa kiristaanaa keessa illee galee hamma waldaan kiristaanaa illee bahuu isaatti gadi qabatti illee ga'eedha jechuudha. Kanaafi waldaan kiristaanaa gara fuulduraatti maal gochuu qabdi kan jedhu hubatu maal jechuudha. Mee miidhaa isaa dhugaa isa dandeenyu miidhaan isaa maali? Miidhaan isaa yookiin daawwit amma maaltee saawwa qullaa kanaaf beektaa wangeela keessatti miidhaan isaa maal fida yeroo dubba akkas ta'an kana? Baay'ee gaariidha. Sagalee Waaqayyoodhaa keessaa sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa tokko barraa gaafa qaamni dubbifnu gaafa tokko daawwitii waa'ee qullaa kana argee waa'ee qullaa kana argee daawwiti. Qullaa kana argee dubartii qullaa tokko argee raawwateetu isa booddee mana mootummaa isaatii keessa asii fi achiin adeema ture. Gaafa karaa foddaarraan asii gadi ilaalu qullaa jirti. Isa booddee hin argee. Gaafa argu dhaqaatii naaf ciisaa jedhe. Dhaqa naaf ciisaa kun maalirraa kan ka'e qullaa argee qullaa argee dhaqa naaf ciisaa jedhee wajjin hin ciise. Kun fedha foonii jechuudha. Kun fedha fooniiti. Wanti kun akkaatii gara fedha fooniitti si gabba'ullee godhaa jechuudha. Akkati jireenya gadhiisi jiraattu qullaan gaafa. Akkuma kana shamarranis illee dargaggeessa qullaa yoo agartee akkuma kana gara sanatti oofuu danda'a jechuudha. Amma daawwit namni Waaqayyoo kun nama Waaqayyoo ture mootiidha. Yeroo sanatti illee namni mataa isaa gaala dhaabbateera. Gaa'ela qabaa. Isa booddee dubartii kana wajjin hin ciise. Gaafa dubartii kana wajjin hin ciisu isheen immoo akka tasaa fuuftee ansiif ulfaayee dhaamsatti ergite. Cubbuu kana illee dhoksuudhaaf jedhee jechuudha. Cubbuu kana illee dhoksuudhaaf jedhee Uriyaan haadha manaa namaati. Haadha manaa namaati. Isheen gaala dhaabbatteetti. Abbaan manaas immoo lola dirree irra jira. Dirree waraanaa irra deemee jira. Kana booddee ansiif ulfaayee dhaamsa gaafa itti ergitu amma maal gochuu barbaadete amma cubbuu kana dhoksu barbaadete. Alaan agartee taate dogongoraan keessa galee maaliin argeera. Qullaa arguushee irra kan ka'e. Qullaa arge keessa galeetti jechuudha. Isa booddee cubbuu kana dhoksu barbaadeetu naan ajajaa waraanaa Yohaab kan jedhamu tokkotti xalaa barreesse. Xalaa barreesse dursee amma agaluuti galchisiisii jedhee inni dhufee yoo mana bulee inni dhokata qaama wajjin ciisuun sana afaan isaatti inni waan ta'eef cubbuu kana dhoksu illee barbaadee ture ciisii gala. Isa booddee Yohaab xalaa barreessee Uriyaa manatti galchii jennaan ishee Uriyaan manatti galche Yohaab ajajaa waraanaa sun. Isa booddee galitti mana keetti galitti boqodhu jennaan utuu sabni kun dirree waraanaa irratti lolamaa jiranii manatti galee boqochuu hin danda'u. Gala isa booddee si'a lammaffaa dogongoranni qullaan kaasee qullaarraan dogongora ka'eensitti barbaade. Isa booddee gaafa amma si'a lammaffaa deebi'u xalaatti barreessee itti ergee si'a lammaffaa hin didin. Itu sabni koo dirree waraanaa irra jiran mana kootti galee galitti of mana nyaadhutti dhugii qaama kee dhiqadhu boqodhu jedhee turen. Manni cubbuu sana dhoksuu barbaade. Dogongoraan keessa galee jechuudha. Qullaadhaan keessa galee jalqaba dogongoree jechuudha. Na isa booddee hin danda'amu dhe kana booddee maal godhe sitti fakkaate. Xalaa barreessa raawwatee Yo'aabitti xalaa erge. Isumatti kenne xalaa kana. Maal jedha xalichi Yo'aabiin lolli baay'atutti lolli hammaatutti fuuldura dhaabachiisee akka inni godhachiisee. Isa booddee dura dhaabachiisee lolli baay'ee hammaatutti Uriyaan nama Waaqayyoo kanaa duran dhaabachiisee sababa isaarraa kan kennan namoonni baay'ee illee guyyaa isaa dhuman. Ilaa sii gala maaliif iddoo sana deemsitti fakkaate. Dogongoraa qullaa argeeni daawwiti. Qullaa argee inni dogongoree wajjin hin ciisee isa booddee nama baay'een darbee lubbuun nama kanarraan kan kenne lubbuun nama baay'ee illee kan hin darbee cubbuu sana dhoksuudhaaf jedhee jechuudha. Hundumtu maanni yoo jenne sababa qullaa arguurraan kan ka'edha. Kanaafiyyuu kaayyoo inni guddaa miidhaan isaa cubbuudha cubbuun isaa jira. Cubbuu nama deemee du'aadha. Innaa amma akkamitti fakkaate wangeela Luqaas boqonnaa 17 irratti gufannaan dhufuun isaa oolu nama gufannaan karaa isaa dhufuuf wayyoo'edha. Wayyoo jedha sirrii. Warra xannoyoota kana keessaa nama tokko gufachiisu mannaa dhagaan daakuu morma isaatti hidhameetu juba galaana sana keessatti gochuu salphataa jedhuuf ta'a. Amma isheen qullaa deemtee nama gufaasiftu sunis bara keenya kanatti jechuudha gaafatuma jirti gufachiifteetti waan ta'eef wayyoo'aan Waaqayyoo warra akkasii kana. Kan si dhibu bara kana immoo qaama isaanii agarsiisaa faarfattoonnis ta'ee iddoo aarsaatti amanaan baay'ee faarfannaa isaanii maal ilaala beektaa qaama ishee ilaala. Yeroo darbe goromsa ta'ee barachaa turre polisii keenya tokko nu barsiisa. Iddoo ta'e irratti faarfannaan ta'een faarfatamaa faarfattuun achi faarfattu wayyaa isheen uffatte kun sirrii matee qaama ishee kana kan agarsiisaa jedhe. Inni faarfatu faarfannaa dhiisee ishee ilaalaa ture jedhe. Amma kana
fedhiin foonii dhiiraa immoo baay'ee dursa waan ta'eef namichi sun hafuura keessaa bahee fedhii ishee wajjin deemee jechuudha. Kana jecha iddoo aarsaa irratti wanta akkasiyyuu dhufaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu akka kiristaana tokkotti uffata nurraa barbaachisu uffachuu qabnaa jechuu barbaadatan. Keessumaa tajaajiltoonni. Bara kana keessa tajaajiltoota yeroo jedhu tajaajiltoonni dura bu'u waan ta'eef beektaa isaan argina waan ta'eef. Malee warri kaan isin uffatiin jechuu isaan jiran yookiin tajaajiltoota irraa jibba qabaadhe otoo hin ta'in tajaajiltoonni ija amantootaa fuuldura waan jiraniif waan uffatan sanamee beekuu qabu. Kan jedhu hin qaba beektaa. Malee isaan irraa jibba tokko iyyuu hin qabu tajaajiltoota baay'een jaalladha waan ta'eef jireenya asirratti akkattiin akkanaa hawwatan. Dhugaadha Waaqayyo si haa eebbisu. Waan ta'e tokko na yaadachiifte yeroo ta'e tokko akkuma gara biyya kanaa dhufeeni waldaa ta'e tokko deemee waldicha maqaa dha'uun barbaadu. Na mucaan tokko hin faarfatu gurmuma kwaaree faarfata. Achi keessaa kan si dhufu keessaa haati dibatan kana dibatti baay'ee garmalee diimata wantichi. Inni argama. Inni mul'ata hojjaan see baay'ee keessaa dheertuudha. Isa kii booddee bakka yeroo akkas jedhachuu ilaalu isee manatti mul'ata. Ammas yeroo gadan jedhaa olan jedhaa gadan jedhaa olan jedhaa kana booddee olni ilaalu geessan wangeela moobaayilii irraa balee dubbifachuu jalqabe. Maal sitti fakkaata? An fakkeenyaaf ati kaafteetta namni tokko irraa jibban qabu kiristaanotatu uffannaa kanarraan kan ka'e baay'ee miidhamaa jirra arrabsamaa illee jira namoota dukkana keessa jira illee dudduubatti deebisaa jira yeroo isaan itti illee isin warra qullaa deemu miti illee yeroo isaan itti fakkeenya ta'a qabna turre sanas wangeelli namoonni hojii keessa gaarii arganii abbaa keessa waaqarraa bulfina harka kanatti inni keessa akka ta'e waan jiru sana isarraa sababii kaanneef amma maal jechuu barbaadan illee tajaajiltoonni keessumatti ati kaafteetta. Maaliif namni hundumtuu nama argaa jiru. Amma fakkeenyaaf qodaa samaa tokkotti amma qodaa xuraa'e tokkotti ummatu kaan nyaata siif bitan nyaata. Nyaatu. Maalli garaan kee hin fudhatu. Garaan kee hin fudhatu. Hin fudhatu. Maal irratti argaa jirta waan ta'eef? Xuraa'aa sana irratti argaa jirta. Amma karaa biraa immoo maal asii fakkaate uffannaa adii tokko namni tokko uffatee wanta yookaan dhoqqee wayii tokko mataa achirratti agarteeti. Bakka agooti argitu. Ishee dhoqqeetti isa argitu. Isuma laalaa calletti. Kanaaf maaliifan fakkeenya kana fudhadhee amma kiristaana kan ta'e tokko yookaan immoo keessumatti naannoo warra tajaajiltootaatti atiillee waan ati kaafteef naannoo warra tajaajiltootaa sanatti jechuudha. Hamma danda'amaa ta'etti jechuudha. Yoo fakkeenyaaf ammoo yeroo hundumaa gara tajaajilaatti hin baanuni yoo warshiitti goona taanes yoo lallabna taanes yoo kadhanna taanes yeroo hundaa darbee isee guyyaa tokko sana akkaataa uffannaa keenyaa kana yoo eeggane baay'ee barbaachisaadha. Amma waldaa ta'e tokko jechuudha baay'ee kan natti tole faarfataa tokkotu jireenya isaa kan of qabsiisee suufiidha bara kan inni uffate. Akkasii wata bakka suufiidha kan inni uffate ta'uun kun ilaalli isaa harkisaa kun hundi isaa baay'ee of qabsiisee dhufe. Saboota baastarichi immoo baay'ee wanti namarraa mudu gaafa waameeti bara gaafa uffannaa keessaa reeffatu tajaajiltaa arraabnaa ture. Sirriidha kan nama baay'eetu isa ilaalee duubatti deebi'ee ture. Yeroo akkasii waldaan kiristaanaa garuu iddoo aarsaatti daftee baasuurra waan akkasii gorsitoonni jiru waldaa kiristaanaa keessaa waan ta'eef dafanii murtee akkasii murteessuu qabu waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Mee dhumarratti gaa waldaan kiristaanaa waa'ee uffannaa kanarratti tajaajiltoonni akkamittiin akka uffatuu qaban amantoonni akkamittiin akka uffachuu qaban akkamittiin akka waldaa kiristaanaa keessa gaggeeffamu maal gochuu qabdi moo callistee dhiisuu qabdi kanarratti mee kanarratti wanti sannuun na dubbatu. Okay, waaqayyo si haa eebbisu jedha. Waldaan kiristaanaa dhimma kanarratti dammaqaa ta'uu qabdi. Amma akkuma sira kaasee jalqaba keessa kaafudha. Ayyaanaan fayyine dhuguma ayyaanaan fayyine. Ayyaanaan fayyine isaa. Ayyaanaan fayyine. Wanti nuti hin fayyine ayyaana Kiristoos nu du'eera dhuguma ayyaana Kiristoos nu du'uubaanidha fayyine. Yeroo tokko garuu namni ayyaanaan fayyine jedhee amma jummaa asuma salaa kaasaa ture sanaa wajjin wal qabatee yeroo inni waldaan kiristaanaallee yeroo itti kallattii itti gadhiiftee yeroo isaatti afaan dhaban yeroo isaatti dubbachuu dhabanidha. Kun ta'uun irra hin jiraatu. Waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi? Dhimma kanarratti wangeelli keenya kun maal jedhaa jedhee waldaan kiristaanaa amantoota isaa barsiisuu irra jiraata. Bakka jiranitti jechuudha waldaan kiristaanaa jechuudha. Amma yeroo tokko namoonni dhimmoota kanaan kan wal qabatu dhimma uffannaa waldaa keessaa kanaa dhimma adeemsaa kanaa dhimma kanaan kan wal qabatu jechuudha. Yeroo isaatti gara seeraatti jedhisantu jiru. Garuu seeraa osoo hin taane wangeela keenya wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha kan kana dubbatu jechuudha. Dhimma uffannaatiin kan wal qabatu. Yoo namni dogongoree uffannaa sana yoo namni dogongoree adeemsa kennamaa kaalaa yoo namni dogongoree inni gufachiises inni gufates wanti lamaan isaanii wal qixa waan ta'eedhaaf
waldaan keessaa dhimma kana gadi fageenyaan barsiisuufatti bakka jiranitti immoo kadhachuus illee qabu. Amantoota isaanii kana keessumatti wangeelli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal jedhaa jedhee waldaan keessaa dhimma kana irratti dammaqaa turre jiraata bakka jirutti. Amma garuu yeroo ammaa kana akkuma ammayyummaa kanaan kan wal qabateetu yeroo itti gadhiisaa jira waldaan keessaa. Maal amma yeroo itti namni maamulaatti amantoota na jira bara kan jiru siin jira bara kana dhuguma sodaa isaan qaban keessumatti amantoota dunuura jalaa tamsaa kan jiru. Namni kun yeroo isaatti jedhanii kaasan jiru. Namni kun akka baratee miti wangeela gooftaa kanan beeku hafuuraan bitamaa miti yoo nu kaanee waa tokkotti dubbannee nu jalaa cabuu danda'a nu jalaa baduu danda'a jedhanii yeroo isaan itti calluma dhiisanii ilaalantu jiru. Garuu barsiisuu hin danda'an akka wangeelaatti gabaabsanii sun akka isaan hin miidheensi akka amantoota hin miidheensis barsiisuu hin danda'an hin danda'u turan. Waan sibbuu keessaa barsiisuu hin danda'u turanii egaa garuu sodaa kana qaba akkuma xiqqaatti. Amma fakkeenyaaf amma eelii wanti inni miidhamee fi wanti inni waaqayyootti gaddee fi wantoota iddoo aarsaa irratti hojjetamu wantoota mul'atu ijoollee isaa sana irratti ituu ilaaluu dhiiseetu kan saanduqa aarsaa jiru sana kan inni itti gaafatama keessa galee du'a qajeelotaan dure du'a sana ilaallee kan inni du'eef ituu ilaaluu dhiisuun luba ta'uu paasterii waldaa kiristaanaa ta'uu jaarsa waldaa kiristaanaa ta'uu amanaa illee ta'u dhugaan kun warri galee fi ituu erga dhugaan kun galee fi nama biraatti yoo himu ta'ee innumti iyyuu itti gaafa waldaan kiristaanaa yeroo ammaa kana dhimma kana irratti dammaqaa ta'utu irra jiraata. Dhimma kana irratti wangeela waaqayyoo barsiisuu irra jiraata. Dhimma kana irratti amantoota isheellee to'achuutu irra jiraata. Kan sagalee waaqayyoo kana barsiisuu karaan inni miidhamuu hin dandeenye yeroo ammaa kana akkuma sila kaasee tokko sabata nu jalaa tamsa'a jechuudhaan nu jalaa miidhama jechuudhaan wangeelli kun hin galleef namoota baay'een obbee ta'uu danda'a jedhee sababii namni nu tamsa'a jedhee sodaatuu fi waldaan kiristaanaa yeroo ammaa kana raftee jirti dammattee jirtu wangeelli immoo maal jedha kan jedhu kana saba isii hubachiisuutu irra jiraata. Eelii akkuma kana wanta badaa jiru ijoollee isaa irratti ilaalee raawwateetu dhiisee waaqayyo baay'eetti gaddi baay'eetti dheekkamee du'a qajeelotaa illee hin duune jechuudha. Du'a jal'ootaa du'e jechuudha. Kanaaf isaan namti luba ta'uu paasterii haa ta'uu bulchaa waldaa kiristiyaanaa haa ta'uu innumti illee wanta argu kanatu beekuu yoo dhiise yoo ta'e dubbii sagalee waaqayyoo kana maal jedhaa naamusa waldaa kana keessaa kana wangeelli qulqulluun maal jedha jedhee barsiisu yoo ta'e boritti gaafatama jala jiraachuu. Kanaaf bakka jirutti amma waldaan kiristaanaa dammaqaa ta'uu qabdi. Keessumatti sagalee waaqayyoo kana barsiisu isaan irra jiraata kan jedhu yaada qaba. Ishee daawwattoota keenya waaqayyo guddaa guddisaa eebbisu. Broadcasting keenya asuma irratti xumurree jirra waa'ee uffataa waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi kiristaanni maal uffachuu qaba akkamitti uffachuu qaba kan jedhu yaada hedduu kaasnee mari'anneerraa waan argine irrattis waan wangeela keessaas fudhannee ibsuu yaadna. Kan sinirraa eegamu daawwattoota keenya karaa sooshaal miidiyaa adda addaarra kan deeggartan yoo jiraattan viidiyoo kana sheerii godhaa. Inni guddaa sheerii gootanii amantoota bira kan nu gahu barbaannu kaayyoon keenya inni guddaan kana waan ta'eef sheerii nu godhaa yoo barbaaddanis sabskiraaybii nu godhaa warri sabskiraaybii nu gootan yoo jiraattan immoo notifikeeshinii oonii godhadhaatii yeroo hundayyuu viidiyoo siin gadhiisnu akkasuma bira gahu akka gootan jaalala gooftaan sin gaafannaa amma torban gaarii nagaatti. Tol fudhadhaa eebbas fudhadhaa waaqayyo sinaa eebbisuu sinaa eeguus waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsuu isinitti haa araaramus waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisuu nagaa isaas isiniif haa kennu maqaa waaqayyo abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis waaqayyo tokko ameen.